Oromia Broadcasting Service. Arkafone akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya ammaan kana immoo qophii waarii aartii yeroo itti isiniif dhiyeessinu irra geenye jira. Qophii waarii aartii keenya har'a immoo kan isiniif dhiyeessinu har'a as magaalaa Adaamaa galma tokkummaa Yuunivarsiitii Rift Valley keessatti qophiin waarii aartii tokko qophaa'ee jira. Qophii kana immoo kan qopheessan gumii gaasdaa'uu fi akkasumas aartistoonni waliin ta'uudhaan Eebbi kliipii akkasumas eebbi kitaaba konsertii muuziqaa akkasumas diraamaa fi taphoonni garaagaraa qophaa'anii jiru. Waan galma kana keessatti qophaa'an immoo wal duraa duubatiin qindeessee isiniif dhiyeessa. Isinis hanga xumuraatti akka waliin turtan isin affeera. Ani Darajjee Gonfaatii nu waliin tura. Ashama keessummeessota keenya kabajamtoota affeeramtoota sagantaa kanaa baga nagaan dhuftan jenna. Sagantaa keenya har'aa eebba kitaaba asoosamaa imimmaan hin qorre jedhu sababeeffachuudhaan galma Rift Valley tokkummaa keessatti argamu keessaniif gammachuu fi kabajaadhaan baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Akkuma warra keenya akkuma Oromduroo seeraan safuudhaan deemna waan ta'eef sagantaa keenya reefuu irraa isinii jalqabne tokko jenne malee jalqabne waan ta'eef amma eebbaan jalqabna waan ta'eef manguddoonni eebbaa gara waltajjiitti nuuf dhuftu. Ni eebbisna eebba qabadha. Ni eebbisna eebba qabadha. Ni eebbisna eebba qabadha. Kan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Daafii sababii nu haa oolchu. Irraa gora nu haa oolchu. Waa inni soree haa roobu. Rooba lafaan nu haa ga'u. Nagaa biyyaan nu haa ga'u. Anan mana jedhee kan hanqate rabbitti haa guutu. Aje nane bisana ofalcha nane bisana ofalcha nane bisana ofalcha kan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu daabii sababii nu haa oolchu irraa gora nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu wal bira oolchee nu haa bulchu afaan keenya tokko haa godhu garaa keenya damma haa godhu walitti nu haa mi'eessu akka aannanii walitti nu haa qabbaneessu ayyee kan du'e nutti hin galchin kan jiru nurraa gara hin galchin waa inni akkanumatti jaalala keenya jaalala kanniisaa nu godhee wal bira oolchee nu haa bulchu biyya kan abbaa biyyaa haa godhu ilma kan abbaa dhalchee haa godhu kan akka ati dhalchite natu ergatee waaqayyo nu haa baasu kana turte illee natu nyaata kan jedhu illee nurraa haa qabu ayyee ana ganan jedha kanaaf waaqayyo guddaan itti nuuf haa gootu. Nuuf galchaa waani nagaan oolche nagaan nu haa bulchu hamaa nurraa qabu hammaataa nurraa qabu tolaa nuttaa qabu waani tokkummaa keenya haa cimsu tokko nu haa taasisu walloo haa jaalachiisu. manguddoota keenyaan galata guddaa argadhaa jennaanii horaa bulaa jennaanii qoree gufuu malee iddoo teessoo keessanii gaa isiniin jenna. Kabajaa fi hamileedhaan iddoo isaaniitti nu deebisaa. Amma mootu weellistootaas gidduu keenyaan ni qabna waan ta'eef
fuuldura kanattis weellistoota argaa jirra waan ta'eef amma sagantaa bashannanaatti fufnaa jechuudha. Sagantaan itti aanutti bashannannu sagantaa sirbaati. Dassaaleen Jimaataa turtii isaa wajjin jenna.
Marataan qalbiin fayyaa akkam isinitti toleera? Isinitti toleera mi? Hayyee oraa bulaa. Egaati kan isiniif dhiyeesse Eebbisaa Malkaatii miseensa produkshinii fiilmiif tiyaatira caayaa irraa asuma Adaamaati jechuudha. Amma sagantaan itti aanu ciini har'aa sagantaan har'aa eebba kitaabaa ilaalchiseeti. Sagantaa kanammoo haasaa baniinsaa
namni nu godhu keessummaa kabajaa keessummaa guddaatu nu hedduutti argamee jira jechuudha. Nama kana kara waltajjii waama. Namni kunis barsiisaa Haayiluu Giraany jechuudha. Eegaatii obbo Haayiluu Giraanyiin hamileedhaan nu simadhaadha. Kitaabolee hedduus barreessanii jiru. Kanaaf haasaa gabaabaadhaa fi kitaaba kana nu barreessaa cimaa namoota har'a asitti sagantaa guddaa qaban kanaaf fakkeenya ta'anidha. Baga nagaan dhuftan jennaani. Barsiisaa Abdii Luuccees gara waltajjiitti hirmaachifna hamileedhaan nu simadha. Maaliif jennaan kitaaba kanas isa barreesse waan ta'eef egaa barsiisaadhaas weellisaadhaas hogbarruullee kan barreessaa kunoo har'a nuuf gumaachee jira waan ta'eef mee hamileedhaadhaa fi ammas irra deebi'aati. Kitaabni isin hamileedhaan eeggachaa jirtan asoosama imimmaan hin qoorre kunoo fuuldura kana jirti. Kanaaf amma kitaaba eebbisuudhaaf jennaa jechuudha. Akkuma sagantaa asii dhiyaatetti amma dura kitaaba tana saaqnee erga kaayyoo guyyaarraa milkeessineen booda gara yaada kennuutitti deemina. Barreessaan fi barsiisaan kitaabichaa Abdii Luuccee ijoollee babbareedduu Oromummaan keessatti dagaagee gubbaatti ol ba'e tana wajjin asira dura mee hamilee kennaa fi odoo kitaaba kana. Kitaabni kun dhangaa guddaadha fuuldura keenya jira. Akkuma mata duree isaarraa dura arginetti ergaa guddaa tokko qabatee jira. Amma saaqnee hundi keenya kitaaba kana qabannee manatti galuun dirqama ta'a jechuudha miti. Galatooma kitaaba kana akkuma gubbaa isaarraa arginutti imimmaan hin qoorreedha. Dubbisuuf carraan arganne har'a galgala kana akkan dubbisee xumuru abdiin qaba. Amman dubbisutti baay'een ariifadhee jira. Walumaa galatti yoo ilaallu abdii imimmaan hin qoorre haala jiruu hawaasa keenyaa keessa waan dabarreef waan keessa jirruuf keessa dabarre waan beeknuuf waan hawaasa keenyarraa fagaate natti fakkaatu haadha boochuu takka waan jiru natti fakkaata sumaachi yoon tilmaamu haadha baruma baraan boochu dhaloonni amma jirru kun haati teenya bara baraan akka hin boonye bakka tokkotti akka dhaabbatu gochuudhaaf itti gaafatamummaa guddaatu nu bira jira jechuudha. Haati boochuu haadha ijoollee gaarii hin qabne, haadha nama ga'uuf hin qabne, haadha nama itti boqatu hin qabne, haadha rakkoo ishii nama itti himantu hin qabnetu bara baraan boo'a malee haati ijoollee baay'ee qabdu, haati korommii, haati goototaa bara baraan boo'uun qaanidha. Kanaafiyyuu hundi keenya akkuma Abdii Luuccee waan dandeenyu karuma dandeenyuun gumaachuu qabna. Ayyee keessummaa keenya iddoo isaatti hamileedhaan nu deebisaa. Kitaaba kana eebbisiisuufis ta'ee carraa dubbisuu argachuu keenyaaf guddaatti gammanneera waan ta'eef bagatti gammanne baga walumaatti gammanne jedha. Yeroo tokko barreessaa kanaafis baga carraa kanaan si gahee baga gammadde jennaan. Abdii Luuccee keenyaaf hamilee nuu kennaa isiniin jenna. Egaa dhaloota of ta'e jechuun akka kana jechuudha. Warra waan ofii baratetu walii galana laa galu mitiiree. Ammas ammoo sirba tokko jabaa isiniin jenna kan isiniif weellisuu Gammachuu Ahmed weellisaa Gammachuu Ahmed fuuldura kana jira hamilee kennaa fi bee eeyyee. Harki jiru akkas. Kenya
Baale dhagnaan lafa keenya Oromiyaan biyya teenya Baale dhagnaan lafa teena Nurra hammaarne koolufi ulfinna deebisi Oromoo Nurra hammaarne koolufi ulfinna deebisi Oromoo Nurra hammaarne koolufi qabeenya deebisi Oromoo Nurra hammaarne koolufi ulfinna deebisi Akas kumba amma sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira amma mootu diraamaa University Rift Valley gumii gaas daawootiin kan isin dhiyaatu ta'a mee hamilee kennaa fi warra diraamaa hojjetuuf deemu kanaa fi diraamaattiinis of ta'uu jetti of ta'uu maal akka taate gaatii diraamarraa baranna isiniin jenna Girmaa Warquutiin kan qophaa'e taphattoota diraamaa kana gara waltajjiitti affeerra. bareeda nu dhiyeessite ila waa kana duraani barannee akka keessan kana barmootaani kitaabarraa laaluu baannullee waan kana duraan sheekoodhaani akaakayyuu kennarraa abbatte irraa bocolame irraa borcame kuun itti dabalame kuun irraa gatame abbaa kiyya ga'eera abbaan kiyyallee kaan irraa hambisa kaan itti dabalaa seenaa daddabsaa nuun ga'eera waaqa galanni haa ga'u dhaloonni qubee kuni odoo fedhii sammuu isaa akka amantaan isaa isa daangessutti hin deemin aartii Oromoo seenaa Oromoo isa qulqulluu barruudhaan akkanatti qopheessee dhiyeessuun isaa waan namatti toluu fi waan jajjabaatuu qabu leenseeti jabaadhu dubbisi sirrii jedhe intala ta'u ani osoo yeroo jalqaba warri kiyya na gurguruu baate har'a maal kolfite sii dabartee dogongora isaaniiti heerumoo odoona argatuu baatte manattu hafte sari maal qaayiti jedha Abba, mee qarshii naa kenni kaa. Tole abba. Hagam barbaada. Qarshii. Maal nima beektanii ree? Dura utuudhaan lafa ga'e. Ajaa'iba ijoollee bara kana. Ila. Waa baroofuu bakka hiriyoonni kee oolte ooli nama ta'e malee si gargaara rakkoon qaban sii kenna dirqama kiyya abdii kiyya si malee maal qaba. Eessa deemuufi?
akka abba fi ayyaa akka nyaata nuun bilcheessine dhorgite calja'iitii dubbisa calja'iitii asitti goge nalleen kun isiniiti. Abba micayyoo tana isinii sodaadheera. Osoo akkatti dubbistu ijjiisi keessaa luqqa'ee mana tirii biyya alaatiin afichisiisaa akka hin jennee sodaachaa jira. Namni barate namni kitaaba yeroo hunda dubbisu ijji keessaa kaba'een argine inumaa ija godhatee addunyaa argaa jira. Siika ijji badi. Doob. Dhageessa. Osoo akka kiyyaatitti ilaalitti cicciniinte halkanii guyyaa laal teessoon keetii fi ijji keessi keessaa yaa'u ture laal osoo takkaatti ciniinte waan addunyaarra jiru hunda ishii bakka duratti laal fuulduratti akkatti argita akkatti garuu maal goota. Ati waa maroofuu ila mee si haa taatu fudhuta. Akkam maal Abbo qarshii kana mucaatti kennita mucaa balleessite mucaan bakka oolu beekta mana jimaa ool bakka hin taane ool kot mana jimaa mana jimaa ool mana jimaa maaltu sitti hangata keechoo kana maqaa namaa balleessa see gurba ani bar kawaan qabu kiishaa baasee sitti kennuufi bakka ilmoon namaa oolte naa oolta nama naa taata jedheeti malee kottayam si haa kotteessu asiqita baga si dhage guddisa keeti ka ati dhuguma anumarraa dhalatte abdi eessaa bayyere isinumarraa bayye dhiiguma kiyya eessaa hin dhuferee akaakayyuu kee maqaa beeyta as gargalii manniila isuma mistiiti moo sirsarsiiti jedhanii kakuwaasii ilaalaa oola ijuma isatti faxaxu san nu laali akaakayyuu kee maqaa dhawallaa xeeshii gosti kee hoo maali gosa kee hoo gosti kee gosuma kiyya haatetitti baate kunoo amma gosti kee gosuma kiyya gadaan kee hoo maali meegaa gadaan keenya gadaa kee wallaatte gadi galtu gurbaa haftuun nanan akkana si guddise maqaa kiyyaa gana arrabsite kana ta'e nan bade kottaayaati manaana galchite alaa ol na deebifte gurba ila daa'imni tuni haadhuma si deettedde anillee abbama isii dhalche si dhalche silaa yoo asiin si gorsan asiin si keessaa yaa daa'imni tuni waan isiin naan jettu yoo ati galgala turtee fooliin kee akka re'ee rifeensitti baay'atee ajaa galtu ila amma booddee bakka leenseen ooltu oolta bakka ani oolu kotteen kee lammata mana kanaa bahee ugurta kan deemtu mee ati seenaa reef nu eegalte sana nu dubbisimee yoo waa itti ka cobanii hin fakkaatu dhakaan Abdii siif galee warri kee siin jedhe maal akka kerkeerii morma akkas gootare gaddeebi'a ila waarreef si eegale san xumurreeti baana harme amma yeroo hin qabnu kitaabni tokko hin eebbifama kitaaba san irratti affeerameen jira isinis akkana waliin deemtan hin barbaada kitaabichi imimmaan hin qoorre jetti waliin deemnee haa daawwannu ay moggaasa maqaa kitaaba imimmaan hin qoorre jette
Ajaa'iba. Moggaasummaa isaa. Imimmaan hin qorre ka jedhu kunillee furmaanni isaa isinii miti. Numarraa eega. Akkamitti jedhime. Imimmaan kenna haga ammaas hin qorre. Of durattis hin qoru. Yoo maal ta'e malee yoo aartii kenna guddifne. Akkamitti guddifna? Kitaabumaarraan eebbifama jedhan kana dhaqnee hirmaannee yoo irraa binne waa baay'ee fayyadamna. Tole. Maarree silaa isiin gadi hin baatu meebeena ka hin deemna. Harmee hin deemna kaakee. Buna booda dhufu. Tole harmee koota. Odoo mana fiilmii taate akkanuma deema. Koota dargaggeessi maal akkanumatti deema. Koota gabbaa hin deema. Ammas sagantaan itti aanu sagantaa bashannanaati. Sirba tokkoon turtii gootanii weellisaa. Sirbas kan isiniif weellisu weellisaa keessaan kan jaalatan keekiyyaa badhaadhaati. Ibameti ya yamunde musafa waita dumba kaka asasan dupi miti apa kutu dupi dan kaka Harreyo sawa walino tentado sawi galena el mamu Olmandi ticha barsisa dambo ballu kadarbang kabamu sagantaan amma itti aanu abbaa cidha kanaati. Barreessaa asoosama imimmaan hin qoorre jedhu garana affeerree ifaajee meeqa booda bu'aa ce'ii meeqa booda barreeffama kana lubbuu itti horee isin harka akka ga'u akka taasise akka nuuf qooduuf isa affeerraa. Abdii Luuccee gara waltajjiitti affeerree jirra. Ayyee ulfaadhaa jechuun barbaada. Akkamittiin akkasin galateeffadhu hin beeku har'a. Baay'ee na gammachiistanii kitaaba kana yoom barreessu osoo erga barreeffama isaatiin booda jechuudha. Yeroo waltajjii kana qindeessu irratti jirutti namni tokko jira laata jechaan ture garuu hin jirtanii akka jiraattanis akka jirtanis isin beekaa baga jiraattan. Kitaaba barreessuu, sirbuu, barsiisuu kanuma har'a waltajjii kana irratti fidnee galuunis waan danda'amu natti hin fakkaatu. Ani gama kootiin wallee qofatti hin dhaabbanne yookaan ogummaa barsiisummaa qofattis hin dhaabbanne gara hogbarruutinis keessa koo kan jiru kennaan koo jalqabaa kana barreeffama asoosamaa kana ture jechuudha. Har'a kitaaba asoosama imimmaan hin qoorre jedhu kana yookaan isiniif gumaachuu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Isinis baga gammaddanii baga walumaan gammanne. Ulfaadhaa galatoomaa kanatti aansuudhaan kennaan tokko sii qophaa'ee jira. Kennaa san anumaa fi
Shamsiyaa si qopheesse mee Shamsiyaa kennaa kana nuu kenniti kennaa kana nuu haasaamu. Nuusaa kibee kennaan kun maal ni laata? Maal jettanii tilmaamtu mee? Suuraa mooticha Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuuti. Hayyee egaa nuti kana sii gumaachinee jirra. Galatuumaa. osoo yeroo baay'ee waariin aartii baratamee kan qophaa'u ta'e osoo yeroo hedduu kitaabni barreeffamee kan uummata bira ga'ee eebbifamu ta'e konsertiileen garaagaraa waariin aartiin garaagaraa kan dhiyaatuuf faayidaa guddaa qaba. Uummanni aadaa isaa walirraa bara. Aadaa godinaalee garaagaraa kan sirbaa ta'uu danda'a, dhimma waa'ee kitaabaas ta'uu danda'a, seenaas afaanis guddisa waan ta'eef sagantaa akkana kana qopheessuun baay'ee osoo mijatee of duraafillee itti fufee hojjetame waan qopheessuuf fedha qabudha jechuudhaan keessa kootti baay'ee waan namatti tolu waan faayidaa uummataafis qabu. Amma kanatti namni aartiidhaan hagana hunda nama gargaaraa hin jiru, hagana hundallee wal gargaaraa hin jiru. Uduu gaafa namni kaasetta baase, gaafa namni kitaaba baase, martiyyuu akkanatti walitti ba'ee uummanni waliif eebbisee wal gargaaree aadaa jiru kana uduu guddisee aartiin Oromootis ol ka'aa deema, guddataa deema. Namni akkanatti cinaa dhufanii amma waan ajaa'ibaa waan asitti agartu ijoollee qoftiidha, barattoota qoftiidha namni kitaaba Oromoo eebbisuu deemu, barattoota qoftiidha namni aadaa Oromoo guddisuudhaaf deemu. Kana qofaa miti namni guddaanis warri gurguddaan abbootiin qabeenyaa irratti hirmaachuu qaban. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waaree aartii har'aaf isinii qopheessine kanan gammaatti daawwataa turtan kanadha. Egaa keessumaayyuu aartist Abdii Luuccee akkasumas immoo Gumii Gaasdaa'oo Yuunivarsiitii Riifti Vaalii akkasumas immoo piroodakshinii fiilmii afaan Oromoo magaalaa Adaamaa kanatti argaman waliin ta'uudhaan qophii waaree aartii qopheessan kanan gammaatti daawwataa turtanidha. Nu waliin turtanii nu daawwachuu keessaniif guddaa isin galateeffanna. An qindeesse kan isiniif dhiyeesse Darajjee Gonfaati. Torban immoo waaree aartii kan biraa qopheeffannee isin eegna. Torban kun torban gaarii isiniif haa ta'u. Fayyaa ta'a. Waraanni waraanu
sidinuma Burte burtukane to kalane to burtukana dadi damedamu Sibira oliga le kalane to ani kale warra hinerkamu Kura maleto korte mukarweni Simale na bijau damma kura maleto natum tulu jiruni Simale bidarare damma kura maleto kuppade dabreni Kadi kotu nalali damma kura maleto mansi koti uleni Koti yo warra Kenya damma kura maleto borate tibokisa Simale na bijau damma kura maleto bora kotu radisa Burte burtukane to kalane to burtukana dadi damedamu Sibira olega lega lane to ani kale warra hinergamu Shana le ya jala kalane to wadal badal kote alatini Halaganu kamada kalane to walamne jattena ninodini Warani waranu ma kalane to yo kesatilala sibiluma Subena masoso ba kalane to alaga garanke sidinuma Burte burtukane to kalane to burtukana dadi damedamu Sibira oliga le kalane to ani kale warra hinerkamu Maleto korte mukarweni Simale na bijau damma kura maleto natum tulu jiruni Simale bidarare damma kura maleto kuppade dabreni Kadi kotu nalali damma kura maleto mansi koti uleni Koti yo warra Kenya damma kura maleto borate tibokisa Simale na bijau damma kura maleto bora kotu nadisa Sharo biyo jala ko warabadu kula kapani Kabetu mejala la kotungamini Shana shumbo